Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Dabarsaa Yaaqoobiiti. Baga nagaan deebitan isiniin jennee jirra. Yaaqoob YouTube channel as YouTube kana irratti barnoota afaan Oromoo sagalee qubee dubbisuu irraa kaasee hanga jecha sagalee isinee hima ijaaruutti kan waliin barsiifnu kan waliin barannu kun YouTube keessanii. Kanneen maatii keenya hin taane YouTube keenya subscribe godhaa, maatii keenyatti dabalamaa. Kanneen maatii keenya ta'an immoo like, share, comment godhaa, yaadaaf gahee qabdan nu biraan gahaa isiniin jenna. Mana keessan teessanii bilbila harka keessaniidhaan barnoota afaan Oromoo barachuuf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii karaa immoo karaa waatsaappii, karaa telegiraamii, karaa isinii mijate hundumaa sa'aatii isinii mijatetti Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Tole har'as Yaaqoob YouTube channel mata duree haaraadhaan achi as deebi'ee jira. Mata duree nuti har'a barannu dubbisaa kana jechoota sagalee sadii fi isaa ol irraa ijaaraman. Waa'ee maalii barannaa? Jechoota sagalee meeqarraa ijaaraman? Sadii fi isaa ol irraa ijaaraman. Jechi tokko jechi jedhamuudhaaf maal qaba jennee sagalee qabaata. Sagaleen sun immoo lama yoo ta'e, sadii yoo ta'e, afur yoo ta'e jecha kennaa. Kanaafiyyuu kan nuti barannu amma jechoota sagalee sadii isaa ol irraa ijaaramanii jira. Fakkeenya jechoota sagalee lama qabanii ol na ilaalla. Jechoota sagalee lama qaban. Jechoota sagalee lama qaban mana jennee yoo barreessine mana jecha jedhu haala kanaan barraa'a. As keessatti maa gaabaan sagalee tokko, naa gaabaan sagalee tokko, walitti sagalee meeqa qabaa? Sagalee lama qabaa jechaadha. Amma garuu kan waliin barannu jechoota sagalee sadii fi isaa ol qaban kanneen sadiis ta'uu danda'u, sadii olis ta'uu danda'u jechaadha. Fakkeenya maal jedha kuni? Fakkeenya jedha. Gaabbatee barraa'e faa, kaa, naadha. Kana jechuun fakkeenya jechuudha. Qottoonfachiisanii barreessuu jedhama kuni. Kan yeroo biraa mata duree tokkoon waliin barachuu dandeenya. Fakkeenya jalqabaa dubbisaa mee kana. Kun maal jedhaa? Asitti laa dheeraa qabaa, xaa gaabaa qabaa, naa gaabaa qaba. Kun tokko, kun lama, kun sadii, sadaffaadhaa jechaadha. Akkasitti kana sadan gaafa walitti ilaanu sagalee meeqa qabaa? Sagalee tokko, sagalee lama, sagalee sadii. Sagalee sadii qabaa jechaadha. Kun sagalee meeqa qabaa? Sagalee sadii qabaa. Laadhaa, qaadhaa, naadha. Gaafa walitti ilaanu sadan kana gaafa walitti ilaanu maal nu kennaa? Laaqana jecha jedhu nuuf kennaa jechaadha. Jecha maal jedhu nuuf kennaa? Jecha laaqana jedhu nuuf kennaa jechaadha. Tole isinii galeera jedheen abdadhaa. Mee kanas dubbisaa dubbisaa kana sekendii lama isinii kennaa. Ayyee baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhee namanaa baay'ee gaariidha. Mee jecha kana ilaalaa. Jechi kun baadheedha. Baadha. Asitti buudha. Asitti raadha. Kun tokko, kun kan biraadha. Kun kan biraadha. Jecha meeqa? Jechi kun sagalee meeqa qabaa? Sagalee sadii qaba. Sagalee dheeraa, gabaabaa. Sagalee meeqa qabaa? Sagalee sadii qabaa jechaadha. Jechi sagalee sadii qabu kun maal jedha kuni? Kun maal jedhaa? Baabura jedha. Baay'ee gaariidha. Baabura jecha jirgaatti jecha sagalee meeqa qabudha? Baa dheeraa, tole, buu gabaabaa, raa gabaabaa. Gaafa walitti ilaalu maal jedhaa? Baabura jecha jedhu nuuf kennaa jechaadha. Hayyee jecha kabiraa ammas jecha kabiraa gaafa ilaallu kun maal jedhaa? Dubbisaa mee kana? Gaagura jedha. Gaa dheeraa, guu gabaabaa, raa gabaabaa. Sagalee meeqa qaba? Sagalee sadii qabaa jechaadha. Sagalee meeqa qaba? Sagalee sadii qabaa jechaadha. Kana caalatti amma balleessanii barachuudhaaf lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamu nuuf bilbiltanii mana keessan teessanii biyya alaas biyya keessas kan jirtan barachuu ni dandeessu isiniin jennaa jechaadha. Kabiraa jecha biraa dubbisaa mee kana? Kun maal jedhaa? Jaalala jedha. Jecha jaalala jedhu keessatti laa kunis sagalee sadii qaba jechaadha. Sagalee sadii qaba. Sagalee sadan kana gaafa walitti ilaanu maal jedhadhee? Jaalala kan jedhu nuuf kennaa jechaadha. Hundisaa haaluma kanaan deemaa jechuudha. Kabiraa dubbisaa kanas kun maal jedhaa? Sekendii lama isinii kenna.
Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii dubbistan jedhanii mana baay'ee gaariidha. Gaa tokko moo lama jii sadii dubbisa gammoojjii gammoojjii jedha. Jechi kunis sagalee meeqa qaba? Sagalee sadii qaba. Sagalee sadii as keessatti sagaleewwan sadii jedhaman kun tokko gaagaabaa moo jabaataa dheeraa jii jabaataa dheeraa sagalee meeqa bare? Sagalee sadii qaba jechaadha. Sagalee sadii qaba. Kabiraa dubbisaa kana kun maal jedhaa? Hariiroo jedha. Hariiroo jedha. Jecha hariiroo jedhu keessatti haadha, riidha, roodha sagalee sadii qaba kunis. Sagalee sadan kana gaafa ilaalu maal jedhadhee? Hariiroo kan jedhu jechi kun nuuf kennaa jechaadha. Kan biraa dubbisaa kana sekendii tokko baay'ee gaariidha. Goo faa ree jechi sagalee sadii qabu maal jedha? Goofaree jedha. Goofaree jedha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tolaa jechaadha. Haaluma kanaan hundisaa jechoonni sagalee qaban haaluma kanaan hojjetamaa dubbifamaa deemu jechaadha. Fakkeenya kana ilaalaa. Fakkeenya kana isinii dabalaa. Fakkeenya kun maal jedhaa? Daraaraa jedha. Daraaraa jedha. Daagaabaa, raadheeraa, raagaabaa jecha sagalee sadii qabu. Maal jedhaa? Daraaraa jedha jechaadha. Kan biraa kanallee ilaalaa. Kun maal jedhaa? Karoora jedha. Karoora jedha. Jecha karoora jedhu keessatti kaagaabaa, roodheeraa, raagaabaa. Sagalee meeqa bare? Sagalee sadii qaba jechaadha. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaali. Ani barsaa Yaaqoobiiti. Barnoota afaan Oromoo mana keessan teessanii barachuuf fedhaa fi guddaa kanneen qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinatti argamu kana karaa waatsaappii, karaa imoo, karaa telegiraamii, karaa isin mijate hundumaatti Yaaqoob yuutuub chaanaalirraa gatii madaalawaadhaan barachuu ni dandeessu. Horaa bulaa deebanaa haga viidiyoo biraan walitti deemnutti.